baay'atu mata duree baay'ee barbaachisaa ta'e tokko walii wajjin ilaalla. Innis Muhammad ulaagaa mormituu Kiristoos jedhamu ni guutaa kan jedhudha. Eeyyee yookiin lakki kan jedhu xumurarratti hundumti keenya waliif gala jechuudha. Hanga xumuraatti na hordofaa. Yeroo kana ilaallu macaafni qulqulluun keenya bakka sadiitti keessumaa ergaa Yohaannis keessatti jechuudha. Boqonnaa 2, boqonnaa 4 fi ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 2, ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 4 fi akkasumas ergaa Yohaannis 2ffaa lakkoofsa 7 irratti kallattiidhumaan jecha mormituu Kiristoos jedhu iddoo sanatti ni argana jechuudha. Kanarraan addatti garuu bakkawwan garagaraatti macaafni keenya maqaa garagaraa kennuudhaan mormituu Kiristoos kan jedhu ni kaasaa. Dargit macaafni qulqulluun qaama mormituu Kiristoos jedhee waamu kallattiidhaan ni qaba. Garuu ammoo mata dureen nuti har'a walii wajjin ilaallu mormituu Kiristoos ulaagaa jedhamu Muhammad ni guutaa kan jedhudha. Barsiisa Muhammad barsiisa irratti hundoofne jechuudha. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessatti mormituun Kiristoos isa jibbisiisaa jedhameera. Raajii Daani'elii fi Maatiyos keessatti Maatiyos boqonnaa 24 keessatti isa jibbisiisaa jedhamee maqaan isaa waamameera. Akkasuma immoo isa seera malee jiraatu akkasuma immoo ilma badiisaa jedhamee waamameera ragaa Phaawulos keessatti. Akkasuma bineensa galaana keessaa bahu jedhamee waamameera mul'ata Yohaannis keessatti. Yeroo waa'ee 666 wajjin wal qabatee mata duree keenya qabxii sadaffaa yeroo ilaallu akkasuma immoo itti aanu yeroo ilaallu mata duree sana ni ilaallu. Isatti manaaf ka'aatii amma garuu barumsa Muhammad barsiisa irratti hundaa'uudhaan Muhammad ulaagaa mormituu Kiristoos jedhamu ni guutaa kan jedhu walii wajjin ilaala jechuudha. Ergaa Yohaannis inni duraa boqonnaa 2 lakkoofsi 18 hanga 23 maal jedha? Ijoollee yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniittu. Ammas warri Kiristoosiin morman baay'ataniiru. Kanaafis yerichi isa dhumaa akka ta'e nu hin beekna. Isaan nu keessaa bahan malee kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'anii nu wajjin ittiin fufu turan. Garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin ta'in haa mul'atuuf nu keessaa bahan. Isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniittu hundumti keessanis beektu. Isin dhugaa waan hin beekneefaniif isin caafa miti. Waan isin isa beektaniif dhugaa keessa sobne tokko illee waan hin baaneefan isiniif caafama. Isuma Yesuus kun Kiristoos yookiis Masiihicha ta'uusaa galu malee sobduun eenyure? Mormituun Kiristoos inni abbaa fi ilma galu isa gala. Namni ilmicha ganu abbichaa wajjin firooma qabu. Ilmicha amanachuusaa kan beeksisu immoo abbichaa wajjinis firooma qabu. So bakka lamatti lakkoofsa 18 fi lakkoofsa 22 irratti mormituu Kiristoos kan jedhu kallattiitiin maqaa dhahameera jechuudha. Amalli mormituu Kiristoos iddoo kanatti maqaa dhahamee amala Masiihummaa Kiristoosiin mormuuti jechuudha. Masiihummaa Kiristoosiin mormuu keessatti ammoo abbaa fi ilma ganuudha jechuudha. Amala abbaa fi amala ilma ganuu of keessaa qaba barsiisni mormituu Kiristoos jechuudha. Akkamitti kan jedhu Muhammad ulaagaa kan guutaa itti fufnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 6 immoo maal jedha? Michoota koo warri hafuuraan dubbanna jedhan hunda hin amanina. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti baqaniiru. Hafuurri Yesuus Kiristoos fooniin dhufuu isaa amanatee beeksisu hundinuu kan Waaqayyooti. Kanaanis hafuura Waaqayyoo ta'uusaa ni hubattu. Hafuurri akka kanatti Yesuusin amanatee hin beeksifne hundinuu garuu kan Waaqayyooti. Inni kun hafuura isa Kiristoosiin mormu isa isin akka inni dhufu dhageessanidha. Inni namumaa biyya lafaa keessa jira. Ijoollee koo isin kan Waaqayyooti. Raajoti sobduu sanas mootaniittu hafuura isa biyya lafaa keessa jiru sanarra isa isin keessa jirutu caalamu. Isaan kan biyya lafaati kanaaf isa biyya lafaa dubbatu. Biyyi lafaas isaan hin dhaggeeffata. Nuyi kan Waaqayyooti namni Waaqayyoon beeku sun dhaggeeffata. Inni kan Waaqayyoon ta'e immoo nu hin dhaggeeffatu. Kanaan hafuura dhugaa hafuura sobaatti gargar baafnee ni hubannaa jedha. As keessatti immoo amalli mormituu Kiristoos hafuuraan gaggeeffamu akkasuma immoo raajii sobaa dubbachuu fi kanneen kana fakkaatu. Akkasuma immoo Kiristoos fooniin dhufuu isaa ganu. Kiristoos fooniin dhufuu isaa galu. Walumaa galatti barnoota Kiristoosiin eenyummaa Kiristoosiin ilaalchisee barnoota dogoggoraa barsiisuu jechuudha. Kanaaf amalli mormituu Kiristoos iddoo kanatti ibsamellee kana. Inni kan biraan ergaa Yohaannis isa 2ffaa lakkoofsa 7. Maal jedha? Ergaa Yohaannis duraa boqonnaan lakkoofsa 7.
Warra nama wallaalchisan Yesuus Kiristoos fooniin dhufuu isaa amananii warri hin beeksifne baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru. Inni nama wallaalchisu inni Kiristoos hin mormisu akkasiiti. Kiristoos fooniin dhufuu isaa. Amma fooniin dhufuu isaa jechuun maal jechuudha? Duraan fooniin hin turre ammoo fooniin dhufee jechuudha. Innaa kana namoonni mormu tajaajila masiihummaa Kiristoosiin kan morman jechuudha. So dhimmi kun barsiisa eenyummaa Kiristoos ilaalchisee dogoggora kan barsiisan isaan mormituu Kiristoos akka ta'an akka nuti hubannuuf jechuudha. So Muhammad ulaagaa mormituu Kiristoos jedhamu ni guutaaree yeroo jennu qabxii 3 bu'uura ta'an akka nuti ilaallu barbaada. Qabxiiwwan 3 bu'uura ta'an. Inni jalqabaa Yesuus ilma Waaqayyoo miti jedhee Muhammad. Barsiisni Muhammad barsiisa keessa eenyummaa Kiristoos ilaalchisa jechuudha. Tokko Yesuus ilma Waaqayyoo miti jedhe. Kun baay'ee bu'uura. Kana qofa qabxii 3 kana qofa miti ani qabxii 3 kana akka bu'uuraatti waan ani ilaaluuf kaase malee. Yesuus ilma Waaqayyoo miti jedhe. As keessa eenyummaa Kiristoostu jira. Kiristoosiin eenyummaa isaatiin morme jechuudha. Qabxiin lammaffaa Yesuus hin duune jedhe. Yesuus hin duune jedhe. As keessatti illee aarsaan Kiristoos dhala namaaf kaffalee waan baay'ee barbaachisaa ta'e as keessa jira. Kanaaf kana gadi. Qabxiin inni sadaffaan guyyaa dhumaatti yookiin guyyaa qiyaamaatti kan araarsu anadhaa jedhe. Kana jechuun tajaajilli lubummaa anaan ni ilaallata. Eenyuun hundi ilaallate. Kana hadiisni inni keessa dubbate akkamitti akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa Yesuus ilma Waaqayyoo miti jedhee fakkeenyaaf suuraa 9:30 irratti Yihuudoonni Uzaayer ilma Rabbiiti jedhanii, Kiristaanonni Masiin ilma Rabbiiti jedhanii. Kun jecha isaanii kanuma afaan isaaniiti. Jecha isaan duraan kafaranittis ni fakkeessu. Abaarsi Rabbii isaan irratti haa jiraatu. Akkamitti dhugaa irraa garagalu jedha. Kanaafiyyuu Kiristaanonni Masiihiin ilma Rabbiiti jechuu isaaniitiin ni kafaran yookiin immoo dhugaarraa garagalan ni ganan jechuudha. Kanaafiyyuu ndoom abaarsi Rabbii isaan irraa jiraatu jechuudha. Sababiima Yesuus ilma Rabbii. Yesuus kanaafiyyuu ilma Rabbii miti jechuudha. Ilmummaa Kiristoosiin mormaa jira jechuudha. Akkasuma immoo suuraa 6:101 irratti immoo maal jedha? Abbaan ilma qabaachuu hin danda'u jedha. Sababni isaa immoo niitii hin qabu waan ta'eef jedha. Akkas jedha. Jalqaba uumama samii fi dachiiti. Waan hunda uumee niitii kan hin qabne ta'ee akkamitti ilmuun isaaf ta'a jedha. Inni waan hunda beekaadha. So kanaafiyyuu inni niitii waan hin qabneef akkamittiin ilmoo qabaachuu danda'a jedha. So Allahan ilmoo qabaachuuf niitii qabaachuu isa barbaachisa. As keessatti maali? Abbaan abbaa jedhamuuf maal qabaachuu qaba? Ilmoo qabaachuu qaba akkasiimi. So kanaafiyyuu abbummaa Waaqayyoo gane jechuudha. Ilmi immoo ilma jedhamuuf abbaa qabaachuu qaba akkasiimi. So Yesuus ilma Waaqayyoo jedhamuu hin danda'u yeroo jedhu kanaaniyyuu kiristaanota irratti abaarsi Rabbii isaan irraa jiraatu yeroo jedhu ilmummaa Yesuus hin gane jechuudha. Mormituun Kiristoos kan ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 2 lakkoofsa 22-23 irratti immoo Kiristoos kun Masiihicha ta'uu isaa kan ganu malee sobduun eenyuree mormituun Kiristoos inni abbaaf ilma ganu isa kana jechuutiin mormituun Kiristoos Masiihummaa Kiristoos keessatti eenyummaa Kiristoosiin ganaa abbaa fi ilma gana jechuutiin kaasa jechuudha. So ulaagaa kana ni guutaaree Muhammad jennaan kunoo ifatti abbaa fi ilma ganaa jira jechuudha barsiisni isaa. Abbaa fi ilma ganaa jira jechuudha barsiisni isaa. Baay'ee yeroo Masiihummaa Kiristoos yeroo jennu yaada keenya keessatti dhufuu kan qabu heertuuwwan Masiihummaa Kiristoosiin kan ibsan kakuu moofaa keessatti illee kan jiran yaadachuu qabu. Fakkeenyaaf kanneen akka Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiitti isaarra jira maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaasin jedhama kan jedhu jechuudha. Akkasuma Miikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti yaa mandara Beetlehem Efraataa ati mandara Israa'el keessaa ishee xinnayyoodha garuu Israa'eliin kamuu si keessaa naaf hin baha hundeen isa si keessaa bahuuf jiru kan bara durii kan bara baraati jedha. So Masiihummaa tajaajila Masiihummaa Kiristoos keessa
eenyummaa isaa yookiin immoo waaqummaa isaa kan ibsutu jira jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti yeroo mormituun Kiristoos kun Kiristoosiin masihummaa isaatiin morma gaafa jedhu abbaaf ilma gana gaafa jedhu as keessa eenyummaa Kiristoostu jira. Kanaaf Muhammad asitti ulaagaa kana ni guutaa jechuudha. Macaafni qulqulluun Yesuus ilma Waaqayyootiin jedha yoo jettanii ilaaltan baay'ee nama ajaa'iba. Kun soba guddaadha baay'ee. Soba salphaa jedhamee ilaalamuu danda'u miti. Soba guddaa baay'ee guddaa jechuudha. Maaliif jennaan jalqaba Yesuus ilma Waaqayyoo akka inni ta'e kan dhugaa bahe eenyu? Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa kan dhugaa bahe Maariyaamitti kenne. Otoo inni hin dhalatiin dura jechuudha. Gabri'eel Luqaas keessa qonnaa tokko yoo deemtan jechuudha. Gabri'eeltu Maariyaamiin maal jedhe? Mucaan sirraa dhalachuuf jedhu kun ilma Waaqayyoon jedhamaa jedhe. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 35 irratti. Ergamichi immoo hafuurri qulqulluun sirra ni bu'a. Humni abbaa si golbooba. Kanaaf mucichi sirraa dhalatu kun qulqulluu fi ilma Waaqayyoo jedhamee waamamaa jedha. Ilma Waaqayyoo ta'uusaa jalqaba kan dhugaa bahe eenyudha? Ergamaa Gabri'eel. Otoo dhuguma Gabri'eel Muhammad wajjiniin kan haasa'e Gabri'eel kana soo ta'eeti Gabri'eel asitti ilma Waaqayyooti jedhee waggaa 600 booddee immoo isaa wajjiniin gaafa dubbatu immoo ilma Waaqayyoo ilma qabu jedhee akkasitti isa taasisuu hin danda'u jechuudha. So kanaafiyyuu qaamni Maariyaamii fi Yoosefitti haasa'ee fi qaamni Muhammaditti haasa'e qaama waliif faallaa ta'edha jechuudha. Okay, kana qofa miti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 5 yoo ilaaltan immoo abbaan sagalee isaa dhageessisee maal jedheen bartootaan kun ilma koo isa ani jaalladhu gammachuun koo isatti raawwatama kanaafiyyuu isa dhagahaa jedhu. So kanaafiyyuu ilmummaa Kiristoosiin kan ragaa bahe inni itti aanu eenyudha jechuudha. Waaqayyo abbaadha. So kanaafiyyuu qaamni Muhammaditti ergaa erge abbaadha taanaan abbaan abbummaa isaa haaluu hin danda'u jechuudha. Amma garuu iddoo kanatti Quraanni jecha Rabbiiti jecha Rabbi sun Waaqayyo abbaa utuu ta'eeti Rabbi kan isaan jedhan yookiin Allah kan isaan jedhan kun Rabbi jedhamuu hin danda'u malee Rabbi jedhamuu hin danda'u baay'ee Allaan kun utuu Waaqayyo abbaadha ta'eeti abbummaa isaa hin haalu jechuudha waggaa 600 booddee. Jalqaba bartootatti ilma kooti isa jaallatamaadha kuni isa dhagaa jedhee waggaa 600 booddee immoo ilma hin qabu jedhu jechuudha. Kanaafiyyuu lammaffaa irratti kan ilmummaa Kiristoosiin ragaa bahe eenyudha jechuudha abbaadha ilma koo isa jaallatamaadha. Sadaffaan immoo Yesuusuma mataa isaati kan dhugaa bahe. Yesuusuma mataa isaati dhugaa bahe. Iddoo tokkoof lama miti baay'ee Yesuus jecha Yesuus gaafa dubbatu. Garuu giddu galeessa wangeela keenyaa kan ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti maal jedha? Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha. Sadaffaan kan dhugaa bahe mataa isaa Yesuus tokkicha ilma Waaqayyo ta'uusaa kan dhugaa bahe jechuun jecha Yesuus. Kan biraan kan dhugaa bahe eenyudha? Bartoota. Sanuu bartoonni isa jalqabaa eenyutti dhugaa bahan jennaan gaaffii Yesuus gaafateef deebisan. Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 kaastanii yoo ilaaltan Yesuus bartootaan gaaffii gaafate isin eenyunaan jettuu jedheet isaan gaafate. Jennaan Simoon Phexros deebisee ati masiihicha ilma Waaqayyoo jiraataati jedhee. Kana irratti Yesuus dogongortee ani ilma jedhamu jenne Yesuus. Kana irratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati kana ayyaanomtedha. Kana abbaa koo isa waaqarra jirutu sitti mul'ise malee yaadni nama foonii sitti mul'ifne. Kanaafiyyuu ilmummaa Yesuus hubachuuf gargaarsa Waaqayyo abbaa barbaachisa jechuudha. Gargaarsa Waaqayyo barbaachisa. Yaadni foonii ilmummaa Yesuus amanuu irratti hir'ina qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhugaa haga kana ga'u kana haale jechuudha. Dhugaa haga kana ga'u kana. Soba guddaadha kun. Yesuus ilma Waaqayyoo miti jedhanii barsiisuun soba guddaadha. Waaqayyo ilma hin qabu jedhanii barsiisuun soba guddaadha jechuudha. Soba salphaa miti. Waan ifatti dubbatame kallattiitiin haaluu jechuudha. Kanaafiyyuu mormituun kana caalu hin jiru. Mormituun Kiristoos kana caalu hin jiru. Qabxiin inni lammaffaan Yesuus hin duunee jedha. Yesuus hin duunee jedha. Suuraa arfaffaa ayaa 157 irratti maal jedhaa? Ammas waan isaan nuti Masiihii Iisaa ilma Maariyaam ergamaa Rabbii ajjeefnee jirra jedhaniif isaan abaarree jedha.
isaanitti fakkeeffamee malee isa hin ajjeefne. Hin fannisnes dhugumatti isaan isa keessatti wal dhaban. Isarraa shakkii keessa jiru. Yaada hordofuu malee isarratti beekumsa homaatu hin qaban. Qabatamaatti isaan isa hin ajjeefne jedha. Isaan isa hin ajjeefne. Isaanitti fakkeeffame malee. So kuni waan qabatamaatti ta'e haaluudha. Baay'ee dhimmi du'a Yesuus dhimma baay'ee murteessa. Dhimmi eenyummaa Yesuus, dhimmi ilmummaa Yesuus dhimma baay'ee murteessaadha. Waaqummaa isaatu achi keessa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu seexanni namni sana akka baru hin barbaadu. Lammaffaa irratti immoo aarsaa Yesuus dhala namaaf kaffaluuf gara biyya lafaa kana dhufee seexanni irratti kan inni injifatame eessa? Fannoodha. Kanaafuu seexanni sana dhalli namaa akka hubatu hin barbaadu. Kanaafuu maal jechaa jira jechuudha. Yesuus hin duune. Barumsi Yesuus kun hin duune jedhuu fi du'aaf du'aa ka'uu Yesuus mormuu kan inni jalqabe yerooma Yesuus du'eedha. Isa itti deebina. Garuu mee waan Phaawulos jedhu kana ilaala. Waa'ee du'aaf du'aa ka'uu Yesuus ilaalchisee ragaa gamiitu akka jiru jechuudha. Okay, Qorontos 15 keessatti lakkoofsa 3 kaasee dubbisa. Hundumaarra caalaa waan ani ofii kootii fudhadhe isinitti dabarsee kenneera. Innis caaffanni qulqullaa'oon akka jedhanitti Kiristoos cubbuu keenyaaf du'eera. Inni awwaalameera. Caaffanni qulqullaa'oon akka jedhan guyyaa sadaffaatti du'aa kaafameera. Inni Phexrositti mul'ate. Phexros jechuun nama salphaa miti. Bartuu Yesuus isa ilmummaa Yesuus illee dursee dhugaa baheedha. Ergasii bartoota 12 keessaa warra hafanitti mul'ate. Kana booddee immoo ergaan takkaa obboloota 500 caalanitti mul'ate. Isaan keessaa kaanillee boqotaniiru garri caalaan garuu ammayyuu jiru. Erga Yaaqoobitti mul'ate booddee immoo warra ergamoota jedhaman hundumaatti mul'ate. Hunduma booddee anas akka nama iddoo hin gahin dhalatetti immoo mul'ateera. So, waa'een du'aaf du'aa ka'uu Yesuus ragaa nama hamma kanaatu jira jechuudha yeroo sana. Ragaa nama hamma kanaatu nama 500 ol kan ta'an. Yeroo Phaawulos ergaa kana barreessullee rubbuutiin kan jiran namoota hedduutu jira jechuudha. Du'aa ka'uu isaa booddee kan qaamaan Kiristoosin argan jechuudha. Soba hammam gahuudha Yesuus hin duune jedhanii lallabuun obboloota ko. Soba hammam gahuudha. Yesuus erga du'aa ka'ee booddee illee bartootatti mul'ateera akkuma iddoo kanatti dubbatame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 yeroo dubbifattan erga du'aa ka'ee booddee Yesuus bartootatti yeroo adda addaa mul'ate. Indoom seenaa Toomaasii wajjin wal qabatee akkasiin ilaaltan kanan barbaadu immoo boqonnaa 20 lakkoofsa 25 kaasee bartoonni warri kaanis Goofticha argineerra jedhanii itti himan Toomaasitti. Inni garuu iddoo sibiilichi ure harka isaa lamaanitti yoon arge malee quba koos iddoo sibiilichi ure irra yoon kaa'e malee harka koos madaa cinaacha isaa keessa yoon kaa'e malee hin amanu isaaniin jedhee. Guyyaa 8 booddee bartoonni isaa ammas walitti qabamanii mana keessa turan. Toomaasis isaanii wajjin ture. Isaanii mana cufatanii utuu taa'anii Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabatee nagaanis ni haa ta'u isaaniin jedhe. Erga du'aa ka'ee booddee dhufu. Kana booddee Toomaasiin quba kee fidii asirra kaa'e. Harka koo lamaan ilaali. Harka kee fidiitii madaa cinaacha koo keessa kaa'e. Kan hin amanne hin ta'in, kan amante ta'e malee jedhe. Kan hin amanne hin ta'in jedhe. Toomaasis gooftaa koo Waaqayyo koo jedhee deebisee. Yesuus immoo yaa Toomaas waan an argiteef amante utuu ana hin argiin kan amanan attam haa gammadan. Ittiin jedhe sababii wangeelichi caafameef jedheetti dhufa. Argitanii iddoo kanatti waan jechaa jiru. Iddoo mismaarri harkasaa fi cinaacha isaa waraane hunda qaqqabatee argee jechuudha Toomaas. Kanarratti Toomaas maal jedhee? Gooftaa koo Waaqayyoo koo jedhe. Yesuus no akkam gooftaa naan jetta? Maaf Waaqayyo naan jetta? Anaan Waaqayyo miti ani. Ani Waaqayyo miti hin jenne. Yaa Toomaas, atillee waan harkaan qaqqabatteef amantee warri utuu hin argiin, utuu harkaan hin qaqqabatin amanan kan ayyaanamanidha, kan gammadanidha jedhe Yesuus. Aniif isin kan ayyaanamne kan gammachuun isaaniif ta'udha jechuudha. Otoo hin argiin warri amanan anaaf isin jechuudha. Isin galee maqaa Waaqayyoon galateeffannaa. So kanadha kan inni mormu. Kanadha kan inni faallesse. Wanti isin hubachuu qabdan seexanni
waan kana namni akka nu hubanne kan inni gochuuf dhimma kana kan inni awwaaluuf kan inni tattaaffii keessa galee yeroo Yesuus du'aa ka'ee ture. Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 11 irraa kaaftanii yoo dubbiftan warri eegduu awwaalichaa ta'an yeroo Yesuus du'aa ka'e ijaan arganii turan. Du'aa ka'uu isaa kana lallabuu kan danda'u isaan caalaa namni hin jiru. Ijaan arganiiru waan ta'eef jechuudha. Otoo inni du'aa ka'uu ijaan arganii humna ittiin inni du'aa ka'e ijaan arganii dhamdhamanii ofii isaanii irratti raawwate jechuudha. Sababii kanaaf warri kun dhugaa bahuudhaaf yeroo isaan jalqaban amma maaltu akka ta'e iddoo kanatti ibsamee jira. Lakkoofsa 11 kaasee nan dubbisa akkasii. Warri dubartootaa utuu karaa deemaa jiranii kunoo warra awwaalicha eegaa turan keessaa kaan gara mandaraa dhaqanii waan ta'e hundumaa luboota warra hangafootatti himanii jiru. Luboonni warra hangafoonnis manguddootaa wajjin wal ga'anii erga mari'atanii booddee horii ga'u warra loltuu sanaaf kennanii waa'ee isaa immoo bartoonni isaa halkan dhufanii utuu nuyi rafnuu reeffa isaa hatanii sokkan jedhaatii namootatti himaa. Dubbiin kun gurra bulchaa biyyaa bira yoo bu'e immoo nuyi hin qabbaneessina isin rakkinatti akka hin gallees hin goona jedhaniin jedha. Kanaaf warri eegdonni horicha fudhatanii akka isaan itti himame godhan. Egaa dubbiin kun ammarraatti Yihuudoota gidduutti akkasitti odeeffama. Akkamitti odeeffama? Bartootatu reeffa isaa hate jedhamee odeeffama. Argitanii? Waan seexanni hojjete argitanii? Dhimmi du'aa ka'uu Kiristoos akka inni hin barsiifamneef barumsa dogongoraa, barumsa haqaa maallaqaan shaffananii akka isaan barnoota kana ittiin fufneef indoon barumsa haaraa akka barsiisaniif bartootatu hate kan jiru jechuudha. Kanaafiyyuu iddoo kana seexanni xiyyeeffannootiin ilaala. So waggaa 600 booddee Yesuus hin duune jedhee inni kun yoo barsiise waan nu ajaa'ibu miti jechuudha. Tuqaan kun tuqaatti seexanni mo'ame harka duwwaa gale waan ta'eef iddoo kana seexanni xiyyeeffannootiin barbaada jechuudha. Kanaafiyyuu inni hin ajjeefamne jedhe. Inni hin ajjeefamne. Baay'ee ani waamichi ani godhu yaa obboleessaa yaa obboleettii filannoo lama qabda. Innis namoota ijaaf ijatti argan ragaa ijaa warra ta'an namoota kumaatamaan lakkaa'aman kana ragaa isaanii fudhachuu yookiin immoo waggaa 600 booddee olola sobaa dhufe fudhachuu. Kana lamaan keessaa tokko filannoo qabnaa jechuudha. Kan wanti biraan hin jiru. Isaan sun ijaan argan harkaan qaqqabatanii ilaalan gurraan isarraa dhagaan erga inni du'aa ka'e illee jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irraa kaastanii yoo ilaaltan takkaa du'een ture amma garuu bara baraan jiraachuutti hin jira. Du'a irratti iddoo warra du'anii banuu irrattis aangoon kan kooti jedhe Yesuus. Gooftummaan qaba jedhe Yesuus. Fudhachuuf dhiisuun kan ta'e. Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaastanii dubbistanii waa'ee isa jalqabee ture sagalee jireenyaa sanaa isiniif caafna erga jedhee nuyi isa dhageenyeerra. Ija keenyaan isa argineerra. Ilaallees harka keenyaan isa qaqqabanneerra. Jireenyichi mul'ifameera nuyi isa argineerra isaafis dhugaa baana. Jireenya bara baraa isa abbaa bira ture nutti mul'ifame kana isinitti himna. So bartoota warra gurraan dhagahan ijaan argan harkaan qaqqabatanii ilaalan isa bira warra turan warra isaan leenjifaman dhagahuu yookiin namoonni waggaa 600 booddee seexanni holqa hiiraa keessatti ittiin taphatte dhagahuu jechuudha. Kana lamaan keessaa filannoon kan nama hundumaati jechuudha. Filannoon kan nama hundumaati. Mormituun Kiristoos kana caalu. Mormituun Kiristoos jalqaba ilmummaa Yesuus lammaffaa irratti immoo aarsaa Yesuus dhala namaaf kaffalee irratti mormii gaggeesse waan ta'eef jechuudha. Har'a namni biliyoonaan lakkaa'amu olola sobaa kanaan sammuunsaa cufameeti. Sana booddee akka hoolaa qeeraatti adeemtutti badisa bara baraatti deemaa jira jechuudha. Kana caalaa oduun nama gaddisiisu jiru. So, qabxiin sadaffaan Muhammad ulaagaa mormituu Kiristoos jedhamu ni guutaa kan jedhu. Muhammad ulaagaa mormituu Kiristoos jedhamu ni guutaa kan jedhu. Qabxiin sadaffaan Muhammad guyyaa qiyaamaatti yookiin guyyaa dhumaatti anatu araarsaa jedha. Kan araarsu eenyuyyuu miti jedha. Guyyaa qiyaamaatti waaqaa fi nama gidduu kan dhaabbatu anadha jedha. Kanaafiyyuu mormituu Kiristoos. Kuni mormituu Kiristoos. Mee hadiisa kana akkasiin ilaaltan hin barbaadu. Saahih Bukaarii 7440 irratti Anaastu gabaase
akkas jedha. Nabiyyiin akkas jedha. Muumintoonni guyyaa qiyaamaa hanga yeroo dheeraaf nu tursiifamu yookiin ni eegamu. Hamma isaan yaaddoo keessa galanii nama tokko haa gaafannu bakka amma keessa jirru keessaa akka baanuuf kan gooftaa keenya nuuf kadhatu jedha. Muumintoonni guyyaa qiyaamaa bakka tokkotti walitti qabamanii gammachuu keessa jiru jedha. No. Yaaddoo guddaa keessa jiru. Guyyaa qiyaamaatti. Har'a biti bar guyyaa qiyaamaatti yaaddoo guddaa keessa galanii maal jedhu ree? Maaloo nama tokko gaafanna nama maal nu godhu? Rabbii keenya dhaqee kan nuuf kadhatu. Bakka amma keessa jirru keessaa akka nu baasuuf. Gubannaa kana keessaa akka nu baasuuf. Siqaayii kana keessaa akka nu baasuuf. Maaloo nama tokko gaafanna jedhu. Waaqayyo yaaddoo akkasii keessaa isin haa baasuu jennaan har'a. Sababni isaa guyyaa qiyaamaa osoo hin taane watwaachuun har'adha waan ta'eef jechuudha. Sana booddee hadiisni kun akkas jechuun itti. Uummanni kun sana booda gara Addaam dhaqanii ati Addaam abbaa uummataati jedhu. Rabbiin harka ofiitiin si uume. Jannata isaa keessa siin jiraachise. Malaa'ikoonni isaa akka isiniif duratti sujuudanitti ajaje. Maqaa waa hundaa isin barsiise. Maaloo gooftaa keenuuf kadhattaa akka inni bakka keenya kanarraa nu boqochiisuuf jedhu Addaam bira dhaqanii. Maaloo bakka keenyarraa nu boqochiisu. Sana booddee Addaam ani hojii kanaaf hin ga'u jedha. Dogoggora isaa hojjete jechuunis akkas gochuun dhorkamee osoo jiru mukarraa nyaachuu isaa hin kaasaaf. Itti dabaluudhaan gara Nohii nabiyyii jalqabaa Rabbiin namoota lafarratti erge dhaqaa jedha. Uummannis gara Nohii kan deeman yoo ta'u innis ani hojii kanaaf hin ga'u jechuudhaan dogoggora hojjetee ture ni kaasaaf. Innis beekumsa malee gooftaa isaa kadhachuusa. Kana booda inni isaanii gara Abrahaam Haaliil Arrahmaan dhaqaa jedhaan. Isaanis gara Abrahaam isa ani hojii kanaaf hin ga'u jedhu ni deemu. Innis jechoota sadii ittiin soba dubbate kaasa. Kana booda isaaniin gara gabricha Rabbiin Tawraat kennee kallattiidhaanis itti dubbate gara Muusaa dhaqaa haasofsiisaa jedhaan. Jalqaba Addaam bira dhaqanii muka nyaatiin jedhamee nyaadhee dogoggoran qaba jedhee gara Nohiitti isaan ajajee Nohi immoo kadhata sirrii hin taaneen kadhadhee Rabbiin bira dhaabbachuu hin danda'u jedhee gara Abrahaamitti isaan ajajee Abrahaam immoo soban dubbadheera jedhee gara Museetti isaan ajajee Museen immoo maal jedha laata ni ilaala. Museen immoo baay'ee jarri kun sirrii isaaniiti. Dogoggora qabna waan ta'eef tajaajila lubummaa namaaf waaqa gidduu dhaabbachuu kana gochuu hin dandeenyu. Nuufiyyuu nama nuu kadhatu nu barbaachisaadha. Wanti kun sirriidha. Hayyee Museen immoo maal jedhe laata? Isaan gara Musee isa ani hojii kanaaf hin ga'u jedhu ni deemu. Waa'ee dogoggora hojjetee ture jechuunis nama ajjeesee akka ture ni kaasa. Isaaniinis immoo gara Yesuus gabricha Rabbii fi ergamaa isaa akkasuma lubbuu isaan uumamee fi dubbii isaa a soul created by him and his word. Akkasumas ni ta'e kan jiru. Be and it was. Kiristoosin akkasitti ibsa jiru. Gara isaa dhaqaa jedhaa jiru. Gara Yesuus dhaqaa. Gara sagalee waaqaa isa ta'e gara Yesuus dhaqaa jedhaa jiru. Museen immoo nan ajjeeseera waan ta'eef ani isiniif dhaabbachuu hin danda'u. Sana booddee Yesuusoo maal jedha laata? Iddoo kanatti ilaala. Addaam cubbuu qabaa, Nohi cubbuu qabaa, Abrahaam cubbuu qabaa, Museen cubbuu qabaa. Yesuusoo mee ilaala. Isaan sun cubbuu qabu kanaaf namaaf dhaabbachuu hin danda'ani. Yesuusoo laata. Isaan gara Yesuus ni deemu. Innis ani hojii kanaaf hin ga'u. Garuu gara Muhammad garbichaa isa baniinsaa darbeef gara fuula duraa Rabbiin dhiifamee deemuu isiniif wayya jedha. Yesuus badiin qabu. Garuu Yesuus badiin qabu gara nama badiinsaa dhiifamee fi dhaqaa jedhaa jira. Of tuulummaa akkamiiti kun? Of tuulummaa akkamiiti? Isa badii hin qabnetu namaaf araarsuu danda'a moo isa badii qabutu? Baay'ee Addaamis badiinsaa dhiifamee fiira, Nohis dhiifamee fiira, Quraana yoo dubbistan. Museenis Abrahaamis hundumti isaaniiyyuu kan dhiifameefidha. Digalee Muhammadis hin dhiifameefi isaanii wajjin wal qixa. Nama araarri waaqaa isa barbaachisudha. Yesuus garuu cubbuu hin qabu, cubbuun himatame hin jiru hadiisa kanarratti jechuudha. So garuu ani hin ga'u araarsuu fi kan jechisiise maalii kan jedhu gaaffiidha garuu hin darbina. Hin darbina sababni isaa akkas jedhee darbe waan ta'eef. Yesuus gara Muhammaditti ergee. Sana booddee kanaaf gara koo ni dhufu ani immoo mana isaa seenuuf hayyama gooftaa koo nan gaafadha. Inni ani hin malu hin jedhu. Ani cubbuu hin qaban jedhu. Bakka akkatti taa'uma gara mana Rabbii dhaqa. Manni kun daasiidhaa, godoodhaa, fooqiidhaa waan jedhu isaa sitti beeka. Mana isaa dhaqa. Sana booda
hayyama gaafata. Sana booda ni eeyyamamaa fi yeroon isa argee sujuudaan isa duratti nan kufa. Innis hanga fedhetti sujuudaan na dhiisa. Achis yaa Muhammad mataa ol kaasii dubbadhu siif dhaga'ama jedha. Araarsummaan keessan ni fudhatama waan ta'eef waan kamiyyuu na kadhadhu. Ergasii mataa koo ol kaasee galata murtaa'oo inni na barsiiseen gooftaa koo nan galateeffadha. Rabbiin daangaa naaf kaa'a. Namoota gosa murtaa'eef akkan araarsuuf anis isaan baasee jannata akka seenan nan godha. Qatadaan akka jedhe. Anaas akkas jechuusaa dhaga'e. Nabiyyiin akkana jedhan. Bahee jahannam ibidda keessaa isaan baasee jannata isaan seensisa. Sana booda deebi'ee mana isaa seenuuf hayyama rabbii kiyyaa kadhadha. Naaf hayyamama sii jedha. Eenyudha jechuudha kan araara kadhatu. Araara kadhachuuf kan malu, tajaajila lubummaa gochuuf kan malu, ibidda keessaa nama baasee jannata kan nama galchuuf jedhu eenyudha jechuudha. Isa garuu otoo cubbuu qabu. Sidii galee otoo cubbuu qabu. Cubbuun isaan dhiifamee fi malee nama cubbuu hojjetee beeku. Yesuus immoo cubbuu hin qabu. Araara gochuu hin malu inni immoo. So mormituu Kiristoos jechuun daayireektilii kana. Innaa itti fufeeti hadiisni kun yeroo sadiif ibidda keessaa baaseen jannata galchaa yaada jedhu akkasittiin kaasa jechuudha. Itti fuftanii dubbifachuu dandeessu. Argitanii? By the way, Muhammad cubbamaa araarri isa barbaachisuudha. Muhammad cubbamaa araarri isa barbaachisuudha. By the way, Quraannis mata duree kana ni qaba. Suuraa 40-55 irratti obsi dhugumatti waadaan rabbii dhugaadha. Dilii keetiif araarama kadhu. Cubbuu keef yookiin dilii keef araarama kadhu. Nama araarri isa barbaachisuudha. Cubbamaa araarri isa barbaachisuudha. Suuraa 48 aayyaa 2 irratti akka rabbiin dilii kee irraa waan dabree fi waan dhufusiif araaramuuf jedheetitti. Kanaafiyyuu waan dabreef waan dhufuuf araarama nama kadhatuudha jechuudha. Nama araarri isa barbaachisuudha. Cubbamaa araarri isa barbaachisuudha. Namaaf dhaabbachuu hin danda'u namni akkasii. Namaaf dhaabbachuu hin danda'u. Even Sahih Bukaarii 1742 irratti yeroo kadhatu kan diimaan sararame kana isinii dubbisaa. Kanaaf jedheeti kadhata Muhammad jechuudha. Maaloo cubbuu ani kanaan dura hojjedhe yookiin gara fuulduraatti hojjedhu akkasumas cubbuu ani dhoksaadhaan yookiin ifatti hojjedhe akkasumas kadhati na caalaa beektu dhiifama naaf godhi. Si malee eenyullee mirga gabbaramuu hin qabu jedhee kadhata. Kanaaf cubbuu mul'ataa, cubbuu dhokataa, cubbuu darbe, cubbuu dhufu jedhee nama dhiifama kadhatudha. Kanaaf namni akkasii namaaf dhaabbachuu hin danda'u. Garuu ammoo kan namaaf dhaabbachuu danda'u isa cubbuu hin qabneedha. Inni immoo Yesuus. Dhugaa bahamee firas. Asittis hadiisuma kana keessatti illee cubbuu kana godhe kan jedhu hin jiru. Macaafni qulqulluun Yesuus qulqulluudha jedha. Yesuus ofiisaa maal jedhee Wangeela Yohaannis 8:46 irratti isin keessaa cubbuudhaaf kan na ceepha'u eenyu jedhe. Eenyuyyuu cubbuudhaaf Yesuus hin ceepha'u. Haleluuyaa. Maqaa Waaqayyoo hin galateeffamu. Luqaas 1:35 irratti yeroo otonni hin dhalatiin durayyuu qulqullummaan isaa isaaf dhugaa ba'e. Ergamichi immoo hafuurri qulqulluun sirra bu'a. Humni abbaa si golbooba. Kanaaf mucichi sirraa dhalatu kun qulqulluuf ilma Waaqayyoo jedhamee waamama. Qulqulluuf ilma Waaqayyoo. Qulqulluu. Hojii ergamootaa 3:7 irratti ergamoonni akkas jechuun dhugaa bahan. Yesuus qulqulluuf qajeelaa ture jedhanii dhugaa bahaaf ture. Qulqulluu. Mudaan tokko kan keessa. Macaafni qulqulluu yeroo hedduu irra deddeebi'eera. Macaafa qulqulluu qofa miti. Maal jedha sitti fakkaate? Hadiisni maal jedha sitti fakkaate? Sahih Bukaarii 3286 irratti Abuu Hurayraatu gabaasee nabiyyiin akkas jedhe. Yeroo ilmi namaa kamiyyuu dhalatu sheexanni quba isaa lamaan qaama isaa gama lamaan isa tuqa. Iisaa ilma Maariyaam irraan kan hafe. Kan sheexanni tuquuf yaale garuu hin milkoofne. Haguugduu gadameessaa tuqe malee. Bakka ilmaan namaarraa adda kan isa godhu sheexanni yeroo namni dhalatu Muhammad iyyuu dabalatee ni tuqa. Iisaa ilma Maariyaam garuu hin tuqne jedhe. Yoo Iisaan kun Yesuusidha ta'e yaa'u Yesuus hin tuqne jechuudha. Yesuus qulqulluudha. Sahih Bukaarii 332 irrattis mata duree kanatu daa'imman gaafa dhalattu kan isheen boossuu fi sababni isaa seexanatu qaba. Yeroo seexanni qabdu sana kanaaf boossii seexanni. Garuu daa'ima dhalate keessaa Maariyaamii fi mucaa ishee garuu hin tuqne jedha. Exceptioniitu jira jechuudha. Kanaaf Yesuus qulqulluudha jechuudha. Quraanoo maal jedha? Suuraa 19 irratti
Jibriltuu maal jedhaa? Ani ergamaa rabbii keetiiti. Maariyaamiin akkan ilma qulqulluu siif kennuuf rabbiin na erge jedhee. Ilma qulqulluu. So kanaafiyyuu Yesuus qulqulluudha jechuudha. Kan namaaf dhaabbachuu danda'us nama qulqulluudha. Qulqulluu jechuudha. Kan mudaa hin qabu. Nu namaaf dhaabbachuu danda'a. Muhammad garuu cubbamaa isa iyyuu araarri isa barbaachisuudha. Kanaaf kan araara kadhachuu malu Yesuusidha jechuudha. So qabxiiwwan ammaatti argine kana keessatti Muhammad ifaan ifatti mormituu Kiristoos ta'uunsaa jala muree beekamee jira jechuudha. Barumsa inni barsiise irratti hundaa'u. Mormituu Kiristoos jechuudha. Eegalee kanaaf ani waamicha ani gochuu barbaadu buloota kiyyaan namni gaafa qiyaamaa erga du'ee booddee miti kan inni araara kadhachuun isa barbaachisu. Araara kadhachuun kan isa barbaachisu har'a. Garuu har'umayyuu araaraaf namaa fi waaqa gidduu dhaabbatee kan jiru Yesuus. Yesuus. Har'ayyuu namaaf waaqa gidduu dhaabbatee kan jiru Yesuus. By the way, Yesuus immoo waa'ee guyyaa qiyaamaa ilaalchisee maal jedhe laata? Maal jedhe laata? Yesuus waa'ee guyyaa qiyaamaa kana yookiin guyyaa xumuraa kana ilaalchisee maal jedhe laata? Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:40 irratti abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanus hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isa nan kaasa jedha. Even kan du'aa kaasu iyyuu guyyaa booddeetti eenyudha? Yesuusidha. Kan firdii kennu eenyudha? Yesuusidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 22 yoo ilaaltan abbaan ofii isaatii homaattuu hin faradu firdii hundumaa harka ilma isaatti kenneera malee. Firdii kan faradu eenyudha ree? Eenyudha? Yesuusidha jechuudha. Firdii kan faradu Yesuusidha. Guyyaa xumuraatti Yesuus akkas jedha. Lakkoofsa 27 irratti Wangeela Yohaannis 5. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraaf. Waa'ee kanaan dinqifatiinaa. Warri du'anii awwaalaman sagalee isaa yeroo itti dhaga'aniin dhufa. Isaan awwaala keessaa hin ba'u. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf hin ka'u. Warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhiyaachuudhaaf hin ka'u jedhee. Argitanii? So kanaafiyyuu firdii kan kennu eenyudha? Kiristoosidha. Guyyaa xumuraatti jechuudha. Har'aoo kan namaaf araarsaa jiru eenyudha? Kiristoosidha. Ibroota 8 yoo ilaaltan waan dubbannu hundumaa keessaa lakkoofsa 1 wanta dubbannu keessaa nuyi hangafa lubootaa sabantii waaqaa keessatti gara mirga teessoo waaqayyoo isa surra qabeessaa ta'e akkasii qabna isa jedhutu waan hundumaa caala jedha. Ammallee Yesuus samii keessa yeroo jirutti ilmaan namaaf araarsuutti jira jechuudha. Egalee kanaafiyyuu ani qabxiiwwan sadan kana qofan kaasee qabxiiwwan sadan kana qofatu mormituu Kiristoos ta'uusaa ibsa jechuuf miti. Garuu ammoo qabxiiwwan sadan kun bu'uura waan ta'aniifan kaasee jechuudha. Eenyummaa Kiristoos irratti mormii kallattii gaggeeffame. Eenyummaa Kiristoos, waaqummaa Kiristoos mormuu, aarsaa Kiristoos dhala namaaf kaffalee mormuu, tajaajila Kiristoos fayyina dhala namaaf taasisu mormuu jechuudha. Kanarra kan caalu mormituu Kiristoos jedhamu hin jiru. Obboloota koo badiisa gowwoomsaa akka kanaa keessaati akkasiin baatan waamicha isiniif dhiyeessaa. Namni sagalee kana dhagahaa jirtan tarii obboloota keessan, hiriyoota keessan, badiisa keessa jiran hundumaaf sheer gochuutiin ergaan kun nama tokko fayyaduu danda'a waan ta'eef akkasiin nama hundumaan biraa geessan jaalala Kiristoos isin gaafadhaa. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif.